Ba'aa tokko tokko wagguu baattee yookiin yeroo baattee jiraattu homaa sitti fakkaatu. Garuu yeroo tokko tokko yoo yaaddu baay'ee kan mataas nyaatu wantoota hedduu jira jiruu fi jireenya keenya kana keessatti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee jecha hordoftoota fi kabajamtoota Umurazaan Ooruu viidiyoo gaggaarii fi yaada babbareedaa jechoota gaggaarii hedduun isinirraa badee jira. Kana jechuun boqachuu yookiin furdachuu barbaadeeti miti. Sababbiin badeef sababa jireenyaa dhuunfaa rakkoolee adda addaatu jira jireenya kana keessa. Akkas jennaan na jalaa rifatina rakkoon tokkoyyuu nan qunnamne yookiin nan muudanne alhamdulillahi rabbil aalamiin hanga har'aatitti jechuudha. Fedhii rabbii kiyyaatiin akkasuma immoo gargaarsa isaatiin jireenya bareedduu alhamdulillahi summa alhamdulillah jiraa isiniin jedha. Samoona kana xiqqoo hojii addaan kutee jira. Aduun lakka baay'ee qaama namaa kana miidhaa adda addaa irraan gaha. Wallaahi laaziim waqtii aduu keessa guyyaa lama sadii boqotanii fuulli namaa kun saafii ta'ee jechuudha. Hedduu bareede maashaallah jedha qulqullaaya. Kanaaf yeroo hedduu aduu keessa deemee meeshaalee namaa bituun meeshaalee namaa geessuun hedduu jechuudha. Qorra keessa illee nin deema. Samoona kana immoo viidiyoo hedduu isin hojjetaa hin jiru. Akka carraa tahee karaa ugurturee isiniin jedha hordoftoota biyya alaa deemtinaan jechuudha. Garuu ammoo dhiyeenya kanatti meeshaa fiduuf Dubaayiin haala mijeeffataa jira. Fiizaa achi namaan waliigaltee godhaa jira. Sababuma sanii fi deddeebi'aa jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ammas deebi'ee dhufee jira. Meeshaalee namaa herreega baasuuf meeshaalee namaa erguuf addaan baasuuf qara bakka kiyya bu'ee namatuyyuu naa ergaa jira. Irra caalaa malikti yookiin ammoo ergaadhaan jechuudha. Kanaaf hedduu isin jaaladha. Jechoota reef jedhe fakkeenyaaf ba'aa hedduu namni yeroo baatee irraanfate homaa namatti fakkaatu. Garuu waqtii tokko tokko yoo yaadatanii jedhanii baay'ee kan nama mataa namaa nyaatu bilbilame. Maa hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa wanni meeshaan namaa kun ba'aa hedduu namatti taasisinii galee amaanan nama bira jiru waqtuu namni wanna baqa hojiidhaa fi bilbila tumaatii irraa bilbilamaa jira. Yeroo sirriitti jechuudha isinii galee baqa yeroo irraa fagaattanii nama dhiifattanii namni jechuun adda kiyyaan hin hojjedhu. Fakkeenyaaf hojiin kun hojii ulfaataadha waan ta'eef baay'ee ulfaata. Adda hojjechuun baay'ee namatti ulfaata. Isinii galee bilbila takkitti dubbisee ka'e isinitti haasa'a obsaan na eegaa isiniin jedha. Kabajamtoota fi jaalatamtoota Razaan Ooruu akkuma asitti argitan kana jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa amaanaa namaa kana adda ka hojjedhu miti. Kana jechuun meeshaa hedduu ulfaatutu jira. Ani isin bakka keessan bu'ee irra dhaabadhee waan san fudhachuudha malee adda kiyya hojjedha jechuumti. Yoo ani hin jiraannellee karaa deeme dhiifama bilbila niitorkiin addaan nukutee tunaa deebi'ee na of kolchaa isiniin jedha. Geessee jira alhamdulillahi ka geeffate rabbii haqaatii bilbila jechuudha haasa'ee. Kanaaf yeroo ani hin jirre ni erganii meeshaa hundaayyuu ni bitanii ni qopheessanii garuu meeshaa gabayaa abadan hin bitan. Isinii galee meeshaa gabaa bareedaa hin bitanii beekanii. Tokkoffaa irratti meeshaaleen orjinaalli sababa gannaa ta'e hin beeku nu dhufaa hin jiru. Warroonni meeshaa na biraa qabdan meeshaan keessan hanqatee obsaan na eeggadha. Itti aansuun ammoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa wanni sirriitti isin naa beekuu qabdanii. Maal isiniif fakkaate hojiin akkuma itti fufetti ajajni akkuma itti fufetti jira. Osoo viidiyoo waraabiin geessuun ammootuyyuu rakkoo qaba jedhee yaadaa jiranatti fakkaatu. Hordoftoonni kiyyallee naa hubataa jiranii jechuun akkamitti akka danda'amuu fi hin danda'amneen ifa gala jechuudha. Garuu yeroo tokko tokko viidiyoo waraabuun bareeda. Sababbiin isaa gatiilee meeshaa kana isinillee bartanii sirriitti kan ji'a yeroo harka na dhukkube dhiifama na of kolchaa ofii waraabaa jira harka na dhukkube. Kan ji'a 5 dura 7 dura osoo hin tahin kan ji'a ammaa kana gatii isaa beeytanii isinillee bitachuu waan qabdaniif jecha inshallah isiniif waraaba haatuma malee jechuudha. Har'a wanni isiniin jechuu ani barbaadu ilmi namaa tokko namni amaanaan namaa bira jiru yookiin meeshaan namaa bira jiru jaalateen tursiisu isinii galee yookaan meeshaa santu dhabama. Isiniif odoo hin tahin hojii kiyya waan ta'eef hojii kana isinii galaa jira miti. Kaan yoo baasee jedhe kaan hojjechuu danda'a. Kaan yoo fe'ee jedhe kaan ammootuyyuu bitee bakka buusuu danda'a isiniin jedha. Yeroo tokko tokko hin jiraa mire namatti ulfaatu nama xaffashuu
qilleensummaan kun yeroo tokko qabbanaa yeroo tokko ammoo maatii bira deemtaa jechuun bashannanaaf odoo hin tahin rakkoolee adda addaa sababeeffattee jechuudha. Haa ta'u alaa kulli haali gatiin meeshaa akkasitti dabale ka jennu waan bitachuu hin dandeenye osoo hin tahin bitachuun ni danda'ama. Garuu fakkeenyaaf meeshaan dura birrii 10 yoo 17 yookiin 13 galee dabalee bitachuun hin danda'amu hin jedhamu. Dabaluun akkuma jirutti sababni achitti illee sharafni ni dabala jechuudha. Sharafni akkuma isin beeytanii biyya keenyatti yeroo ergamu waan dabaluu fi sharafaan wal qabate keessattuu meeshaan biyya alaatii galu hin dabalaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Haa ta'u malee warri meeshaa ganna kana hirra kasa hin bitanna jettanii meeshaan hodhaa babbareedaa kanatu iyyuu dhufee akkasuma mootuyyuu hedduu kan namatti tolu gatiileen xiqqoo hir'atee jira dhugaa rabbii dubbachuu fi irra caala maallaqaa miti ani. Isin ajaa'iba yeroo wayii fa'a jechuun wallaahi mucattiin sun masoobiinis haga ammaa meeshaan isii hin turoososee yaareetti silaa wannaayyuu hin jedhu isinii galee mee hin bituuyyuu masoobii isii maaliif jennaan bona binne masoobiin hin jiru amma immoo masoobiilee babbareedduu gindoolee meeshaan hundi hodhaa babbareeda orjinaala jira. Kanaaf namoonni barbaadanii ajajadha bitadha gaafii qofaa miti isiniin jedha waan isin fayyadu akkasuma mootuyyuu meeshaa gugurdaan ammoo ganna hin hir'ataa miti warri jettanii dhugaa birraa caalaa amma wayya sababiin isaa birraa sargiilee adda addaattu baay'ataa isinii galee sargii sababeeffatanii hedduu dabalan ka ammaa caalaa jechuudha. Kana waan ta'eef ajajadhaa taani ammoo rabbumatu jira isin jaaladha isin kabaja viidiyoolee kiyyaa guyyaa 2-3 ilaalaa jirtan komii fi mufii isinirraa qaba. Isinillee ambootuyyuu baduu kiyyaaf na aartanii na komattan na fakkaate sanumaaf laaluu diddanii. Haa ta'u malee homaayyuu miti inshaallah wa ta'ala isin jaaladha isin kabaja waan ta'eef baay'ee walii hin dhimnu. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya viidiyooleen gannaa hedduutu jira. Garuu namaaf hin guuttu waan hedduutu jira. Akkuma beekamu jechuudha ani yuutuubara cimtuu miti. Inshaallah cimuuf deema. Sababbiilee hedduudha jechuudha ka ciminna si dhoorgu namni nama baay'ee jechuudha si galee ati addallee cimtuu yoo taate moo'achuuf yeroo dheeraa si fudhata. Yuutuuba jechuun nama cinaa si dhaabatu barbaada waan of danda'e mataa ofiitiif danda'ee barbaada bakka san sadarkaa san ga'uuf ammoo obsaa fi isin ammootuyyuu obsaan viidiyoolee gadhiifame laaltanii gufuulee na afoo jiru nama wachiisuun dirqama keessan isiniin jedha. Akkuma ani hojjadhee cimee riqichoota hedduu fe'aa hedduu baadhee jechuudha ofirraa kuffisuuf yaalii godhee cimutti isin ammootuyyuu sabskiraayibii fi laayikii akkasuma immoo sheerii hiriyoota keessanii gochuun akka yuutuubara cimtuu intala Oromoo Arsiisii Komaandoo ta'utti abdii guddaan qaba. Isinillee akka na abdattan dhugaa rabbii hedduu ni beeka jechuudha. Garuu afaanii fi naa yaaduu qofa osoo hin tahin naa gargaaruu qabdanii gargaarsa yennaaniin ani sabskiraayibii fi laayikii qofa sheerii viidiyoon kiyya akka naa laallamu gahaadha. Yoo viidiyoon hin laallamne hamileen na caba. Isinii galee garuu yoo viidiyoon laallame baay'inatti tola. Viidiyoo ifaajee kan kee hojjattee siinii galee nama itti baastee sinii galaame viidiyoo tokko ifaajee nama itti baastee hojjattee laallamuu dhabuun ifaajee hedduu qaba. Kana jechuun obsa fixachuu miti alhamdulillah kaga kiyyallee laallamne hin jira. Walaakin garuu yuutuubni kiyya sabskiraayibii 52 qabaata. 809 ilaaluun hedduu nama gaddisiisa. Irra caala sababoota biraa biratti hin qaanfachiisa sinii galee. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya yoo argitanii sheerii yoo godhuu hifattan laayikii godhaa. Laayikii jechuun akka sheeriitti wallaahi laaziim laayikiin birrii takkillee namaan kaffalu waan takkillee namaan godhu garuu viidiyoo nama hedduu bira namaa geessa yoo viidiyoo namaan laallamne hamileen nama caba. Kanaaf isin jaaladha isin kabaja viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti turtii gaarii viidiyoo meeshaas tahuu viidiyoo olmas tahuu viidiyoo jiruuf jireenyaas tahuu viidiyoo rakkoolee illee tahuu ka gammachuullee tahuu inshaallah qabadhee isiniif dhufa. Isin ammootuyyuu akka viidiyoo kana laaltanii xumurtaniin yookiin akka jalqabdanii viidiyoolee laayik godhaa horaa bulaa fayyaan fa'aa isin jaaladha.